Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee nama rifaasisuu mucayyoon kun yeroo hammaa kana keessatti ji'oota 3 ol jechuudha mana yaalaa keessatti boqottee akka ishiin jechuudha amma yoonaan reeffishii mana yaalaa firiijii keessa akka jiru himamaa jira jechuudha. Ashamaa harika fuunee hordoftoonni yeroo mul'ataa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa obboleettiin keessanii isinis nagaa guddaa qabaadhaa isiniin jedha nagaan baasee nagaan nama galchuu kan danda'u. Uumaa ofiitti isiniin jedha obboloota koo egaa hundumti keenya iyyuu karaatti hafnaa biyya namaatti hafna jennee maatii keenyatti nagaadha ammannee hin baanu jechuudha hojjannee of jijjiirreeti gara biyya keenyatti deebinee jireenya jiraannurraa tarkaanfii takkas lama saataatu of jijjiirree maatii keenyallee jijjiirree deebina jenneeti jechuudha kan nuti karoorfannee biyyaa baanu garuu karoora keenya sana rabbii yoo galmaan nuuf ga'e malee kinoo karaatti akka kanatti citanii afuutaati jechuudha. Mucayyoon kun jechuudha yeroo ammaa kanatti kan ishiin keessatti argamtu mana yaalaa Beerut keessatti mana yaalaa Araaree jedhamu keessatti jechuudha kan ishiin argamtu yeroo ammaa akkamitti boqottee mucayyoon kun maal taatee jechuuti dandeessu jechuudha. Mucayyoon kun miidhama madaamii yookiis immoo wanti tokko rakkinni biraa irra ga'ee otoo hin taane akkuma beekamu ji'oota arfan yookiis immoo ji'oota 3 darban keessatti Beerut jechuudha wal waraansa guddaa rakkina hedduu keessa galtee akka turte jechuudha addunyaa maratu beeka jechuudha sababa wal waraansa Iraanii fi Israa'el gidduutti ka'een jechuudha yeroo sana qabeenyi hedduun illee barbadaa'ee ture akkasumallee lubbuun namoota hedduu darbee ture jechuudha. Lubbuu darban sana keessa mucayyoo dhalattuu Itoophiyaa keessaa immoo Oromoo kan taate godina Kibbaa Wallisoo keessatti kan dhalattee guddatte balaan kun ishii mudatee addunyaa kanarra du'arraa darbiteeti ittiin jirti jechuudha obboloota koo garuu wanti amma yoona nama gaddisiisu ashii qofa otoo hin taane mucayyoon kun haala kanaan erga boqottee jechuudha maatiin beektu jechuudha biyya keessatti reeffa gara biyyaa galchuun hangam akka ulfaatu jechuudha maatiin gara biyyaa reeffa ishii galfachuudhaaf ka'anii garuu humna ittiin gara biyyaa reeffa mucayyoo isaanii galfatan kana dhabanii mucayyoon kun hanga yoonaa jechuudha firiijii keessa galtee mana yaalaa keessatti reeffi ishii ji'oota 3 darbaa lakkoofsisaa jira jechuudha. Mucayyoon kun mana yaalaa keessatti boqottee jirti garuu hanga yoonaa imbaasiin Beerut keessatti kan argamu waa'ee dhimma ijoollee keenya irratti kan hojjetanii mucayyoo kanaa takka quba hin qabu jechuudha. Egaa imbaasiin kan inni biyyoota garaagaraa keessa kan biyya tokkoof dhaabatuu fi rakkinoota jechuudha biyya isa dhaabateef sanirra ga'u to'achuudhaa fi yookaas immoo iddoo rakkinni uumametti qaqqabuudhaa fi garuu imbaasonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessatti kan dhaabatan jechuudha rakkina uummata isaanii lammii isaanii dhaabatanii furuutii hin dandeenye jechuudha. Kanaaf iyyuu maatiin mucayyoo kana erga mucayyoo keenya ergannee jirtu ishiitu nuuf gala jennee mucayyoon keenya achitti boqottee kun gocha rabbiiti balaa sana keessa akka ishiin boqottu kan taasise rabbiidha waan ta'eef mucayyoo keenya reeffa ishii barbaadnaa mucayyoon keenya reeffa ishii nuuf haa galtu boonyee awwaallannee garaa kutannaa jechaati jiru jechuudha humna waan hin qabneef adaraa imbaasii Itoophiyaa biraan nu ga'a akkasumas immoo sabni keenya nu gargaaraa dhala keenya nuuf galchaa uummata Oromoo adaraa isiniin jechaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha obboloota koo borutti waan nurra ga'u nutillee hin beennu waan ta'eef otoo waliin dhufini nuti keessumaa warri biyya namaa keessa jiraannu otoo garaa walitti hin jabaatini hundumti keenya iyyuu jechuudha karaa dandeenyuun qabeenya keenyanis haa ta'u yookiis immoo sheer gochuudhaanii qaama jechuudha imbaasitti siqee mucayyoon kun reeffi ishii gara biyyaa ittiin galuuti dandeessu haala akka mijeessanii fi itti sheer godhaa isiniin jedha yookiis immoo mucayyoo kana namumti dhuunfaa ta'eyyuu biyyoota garaagaraa irraa jechuudha ijoollumti keenya iyyuu jechuudha mana madaamii keessa hojjetaniyyuu maallaqa walitti qabanii mucayyoo kana reeffa ishii gara biyyaatti ergachuuti danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi shamarran biyya Arabaa yeroo biyya keessaa namni tokko yoo beela'e kan beela baastu kan dhoobate
dhukkubsate dheebuu kan baastu kan dhukkubsatee dhukkuba isaarraa akka fayyuuf aarsaa gurguddaa kan kaffaltu maatii ishiitiif illee akkasuma obboloota ishiillee kan gargaartu ofii ishiitti dhoobottee ofii kooti borutti nan qaqqaba jettee miila ishii duwwaa deemtee shabaxiidhan jechuudha yuunifoormii uffattee biyya ishii keessatti immoo obboloota ishii maatii ishii hundumatti uffiftee kan qotiyyoo hin qabnetti qotiyyoo bittee kan mana hin qabnetti mana ijaartee kan baratutti barsiiftee obboloota ishii hundumayyuu carraa ishii immoo jechuudha dhadhaa habidda buutee jalaa taati jechuudha. Kanaaf erga mucayyoon kun biyya namaa kana keessatti boqottee biyya abbaa ishiititti galtee too awwaalamtu adaraa keessan sheer gochuudhaani mucayyoon kun akka gargaaramtu taasisaadha isiniin jedha maatii ishiillee garaa isaanii akka kutatanii. Kanaaf obboloota koo waaqayyoodha jechuudha nagaan baasee kan nagaan nama galchuu danda'u yeroo jechuudha yeroo haala mijataa keessa jirrutti adaraa keessanii waaqayyotti imaanaa goonee of alaattan isiniin jedha. Nuti badiisa dhufu kamirraa illee of eeguutii hin dandeenyu haala hunduma keessatti iyyuu nu eeguutii kan danda'u uumaa keenyadha jechuudha. Akkuma amantii keenyatti wanta yaadnee fi wanta karoorsinee manaa baane hunduma isaayyuu jechuudha uumaa keenyatti adaraa kennachuutii akka dandeenyu siniin jedha obboloota koo. Ganama yeroo riba keessanirraa kaatan yeroo hundumayyuu jechuudha uumaa keessanitti jireenya keessan hundumayyuu dabarsaa of laadhaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo inni nagaan nu baase nagaan nu galchuu akkanatti jechuudha ba'anii karaatti hafu hiixatanii qaqqabuu dadhabuu karoora ofii otoo hin qaqqabin jechuudha karaadhaa deebi'u waaqayyo nama haa baasu kichuutti cituu isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee ulfaataa ijoolleen keenya gara kallattii garaagaraatiin kan isaan miidhamaatii jiran isiniin jedha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan isiniin jechuun jaalladha. Turtii keessan immoo waan na wajjin taasiftanii fi guddaa galatoomadha. Yaadni dogoggora yoo jiraate immoo na of kalchaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ciao ciao.